baay'atu. Nagaa kooti waaqayyo na galatu. Egaa maaliif baddee amma kanaa jechuun keessanii hin oolu. Guyyaa har'aa kana egaa waan bareedaa tokko dubbachuufan gara keessan kanan dhufe dhugaa dubbachuudhaafi yeroo dheeraadhaaf yuutuubiin kan na adabee ture. Akkas jechuun yoo xiqqaate waggaa tokkoof walakkaa oliif jechuudha. Namni sa'aatii 4,000 fi sabiskiraabii 1,000 argachuudhaafi siqaa hammamii akka itti fudhatu waan beekamaadha. Haa ta'u haaluma sana keessa darbee waggaa tokkoof walakkaa oliif yeroo lammaffaatiif deebi'ee sa'aatii sabiskiraabii illee yemmuun guutu yeroo lammaffaaf gaafan guutullee ammas deebisee na adabee jechuudha. Akka carraa ta'ee guyyaa kaleessaa ammallee deebi'ee akkan appilaayi godhu na gaafate. Isarratti naaf deebise jechuudha. Yuutuubii koo waggaa tokkoof walakkaa booda naaf deebise jechuudha iddoo isaa duraatti. Isa kanaaf yeroo dheeraadhaaf yuutuubii irratti illee hojjechaan turre akkuma argitan kunoo. Kana booda yuutuub paartneriitti dabalamtee jirta kan naan jedhu mesejillee naaf ergee ture jechuudha. Isa kanaaf jecha akka tokko wantoota tokko irratti hojjechuun barbaachisaadha kan jedhu kanaafan badee ture. Namoonni baay'een illee karaa keessaa na dubbisaa turtanii maaliif baddee eessa dhaqxee maal taate yuutuubiin kee akkam ta'e kan jedhu na gaafachaa turtan baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kanuma wajjin kan wal qabatu barnoota kana dura addaan kutee turellee kana booda haala bareedaadhaan guyyaa guyyaadhaan kanan gadi dhiisu ta'a jechuudha. Kanaaf sheerriif laayikii gochuudhaan barnoota koo akka hordoftan asumaan isin gaafadha. Egaa guyyaa har'aa kana irra guddeessatti barnootaaf utuu hin taane dhimma kana wajjin kan wal qabatu waa tokko isinitti himuuf gammachuu koo akka qooddattaniif isinii ibsuudhaaf kanan dhufe. Haa ta'uutii jechumaan waan xiqqoo tokko immoo irra isiniif buusa jedheetanii innis appilikeeshinii Riingaappii jedhamu yeroo baay'ee yuutuubii kanarratti ni argama. Isa sana haala kamiitiin akka hojjetamuu fi akkamitti maallaqa akka irraa argachuu dandeenyu dhugaa dubbachuudhaafi yeroo darbee akkuma carraa ta'e hojjechaan ture jechuudha. Kunoo maallaqa naaf kaffalee ture. Isa kana isiniif qooduudhaaf kananii bifa kanaatiin qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Gara dudduubaatti deebi'ee yoo isinitti agarsiisee bakka inni itti naaf kaffalee istirii isaa keessa seenee gaafa isinitti agarsiisu kunoo asitti istirii keessa gaafa seenee isinitti agarsiisu kunoo maallaqa 20 naaf dabarsee ture jechuudha. Sim kaardii koo irratti kunoo akkuma argitanii. Egaa isa kana haala kamiitiin hojjechuu dandeessee kan jedhu dudduubuma kaasee isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kun Riingaappii jedhama. Pileestoorii keessan keessa kallattiimaan seentanii pileestoorii keessan keessa erga buufattanii booda appilikeeshinii keessan jalqaba lakkoofsa bilbila keessaniitiin kireet gochuu qabdu jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kunis kunoo jalqabatti yoon deebi'e kana fakkaata. Isa booda bakka kana dhufuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kanatti ni guuttu 9 jettanii jalqabdanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan koo yoon guute haala kanaatiin konfirm nambar kan jedhu naan tuqa. Isa booda isin kooddii isiniif ergaa jechuudha. Kooddii erga isiniif ergee booda egaa kooddii kana bakka inni isin gaafatu yookaas referaal nambar bakka jettutti kooddii kana olitti argamtu kooddiin iskiriin irra isiniif ka'ee jiru kana itti guuttuu jechuudha. Isa booda isin dabarsa. Wanta bira waan gootan hin qabdan dhugaa dubbachuudhaaf daatama gaafa bantanii dhiistan bilbila bakka adda addaatiin isinii bilbilamee isin jeequ bilbila haakiroota ta'an warra kana bilookdi gochuudha jechuudha ga'een isaa. Isa kanaaf haala salphaadhaan wantoota asitti argaman kana on gochuu qofaadha. Fakkeenyaaf
white list kan jettu kuni on ta'uu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf kana olitti kan argamtu kun onii ta'uu qabdi. Inni kan biraan taaskii jalaa automaatikaalii receive task calls kan jettu kun akkaataa kanaan onii ta'uu qabdi jechuudha. As darbee loongi jalaa wantoonni namni isiniif bilbilu wantoonni kun haala kanaatiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Piroofaayilii jalallee yoo dhufee isinitti agarsiise wantoota kanaa jechuudha. Egaa inni murteessaa ta'e tokko kunoo bakka kanatti gaafa namaaf lakkoofsi biyya alaati gaafa isinii bilbilamu gosoota inni ittiin bilbilameen akkaataa biyyaatiin garaagarummaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessatti saantima meeqa akka ta'e akkasuma biyyoota addunyaa kanarra jiran keessa garaagarummaa qabu. Biyyi keenya akkasuma sadarkaa jalqabaarrallee jiraachuudhaaf yoo baatte kan safaariikoomii akkam akka ta'e hin beekne. Kanaaf haala kanaatiin yoo bantanii dhiistan salphaamatti isiniif guutamaa jechuudha. Rakkoo yoo jiraatellee kunoo bakka meesejjii kanaatiin isiniif bilbilamee maallaqa isiniif galuu yoo baatellee bakka meesejjii kana tuquudhaan iskiriinshotii kan gootu. Erga iskiriinshotii gootanii booda bakka galarii jettu kana tuquudhaan ergasii booda dhaxxanii suura iskiriinshotii gootan sana fiddanii dhuftanii seentitti gootu jechuudha. Isa booda fakkeenyaaf kun yeroo darbe naaf bilbilame maallaqi naaf hin kaffalamin hafe isa booda haala kanaan iskiriinshotii godhe itti ergeen ture jechuudha. Itti ergeen ture isa booda waan naa herreguuf qaban saantima naa herreguu qaban deebisanii naa herreganii jechuudha. Innaa baay'ee amanamaa fi akkasuma waan hojjettan hin qabdan bantanii madhiistu qofa waan ta'eef homaa waan isin rakkisuu hin qabu jechuudha. Isa kanaaf haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Waan biraa waan hojjettan hin qabdan siitingootuma jiran onii gochuu qofaadha kan isinirraa eegamu. Isa booda kallattiidhumaan gaafa inni bilbilamu meesejjis haa ta'u bilbilas haa ta'u ofuma isaatiin bilookii ofirraa godha. Isa booda maallaqa isiniif lakkaa'uu jalqabaa jechuudha. Egaa maallaqni kun akkasuma baay'ina qabaatee otoo hin taane calliseema waan ofii isaatiif lakkaa'uuf hojii waan hin qabneef isin fayyaddi kan jedhudha. Innaa kanaaf appilikeeshiniin kun biyyaansi waggoota dheeraa tureera. Yeroo dheeraas fayyadamaa waan tureef isiniif qooduudhaa fi wanta gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate karaa koomentii na gaafachuu dandeessu. Appilikeeshinii kana amma pileestoorii jalaa argattu. Wantoota barbaachisoo ta'an hundumaa kun haala kanaatiin hagammaatti wanta nan hojjedhe kun akkaataa kanaatiin baasee jira jechuudha. Wantoota bilbiloota bilbilamanii bilookdii narraa ta'e ani itti saantimaa argachaa ture kun haala kanaatiin baasee naaf agarsiisa jechuudha. Isa kanaaf keessa deemtanii wantoota jiran hundumaa gaafa fattashtan wantoota haaraa waan baay'ee arguu dandeessu waan ta'eef kana caalaa isinitti dheeressuu gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti na gaafadhaa. Laayik, sheer, koomentii gochuun na jajjabeessaa.